borganama kaasi simad ji'a kana keessa simad yoo baay'atee dheerate amma ji'a shanitti simad ajajeera humna dhiiga Yesuusiin humna dhiiga holichaan humna dhiiga holichaan humna dhiiga holichaan humna dhiiga holichaan badhaadhummaa gombisaa waaqarraa sirratti baneera 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 afura bilkaayinaa gara keetti ajajeera qulfii eebbaa sitti kenneera 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 cabsii bayi cabsii bayi cabsii bayi cabsii bayi breakthrough breakthrough break warri amantan manarratti dhalarratti hojiirratti mul'ata keessan irratti tajaajila keessan irratti gaaffii isin fuula Waaqayyo Abbaatti ol dhiyeessitan irratti deebii atattamaa ajajeera dhiiga Yesuusiin deebii atattamaa ajajeera dhiiga Yesuusiin If you believe, ergamaa dhimma kee xumur I command and ergamaa stand. dhimma kee xumur Answer. mul'ata boqonnaa 8 lakkoofsa 5 Revelation 8:5. sadii kaasee ergamaan Waaqayyoo kan biraa tokko qodaa ixaanatti aarsaa warqee irraa hojjetamu baatee dhufee iddoo aarsaa dhaabbate. Iddoo aarsaa sana warqee irraa hojjetame isa teessichi fuula duraa sanarratti kadhata warra Waaqayyoof qulqullaa'anii hundumaa wajjin akka inni dhiyeessuuf ixaana baay'een ergamichatti kenname. Haarri ixaanichaa kadhata warra Waaqayyoof qulqullaa'anii wajjin harka ergamaa sanaa keessaa gara fuula Waaqayyootti ol ka'e. Ergamaan hojii kee hojjetu ergamaan iyya kee abbaatti ergamaan iyya kee fuudhee abbaa biraa kan du'u kadhatu ilma Waaqayyootu wabii darbee jira. Ergamaan kadhata kana funaanu ergamaan dhimma kee hojjetu ergamaan darbee sii dhaabatu ergamaa sii lolu ergamaa sii wajjin bahee hojjetu ergamaa si duraa deemu ajajeera humna dhiiga Yesuusiin humna dhiiga Yesuusiin humna dhiiga Yesuusiin humna dhiiga Yesuusiin waggaarraa mana dinqii fidee kottu Miraculous house. qulfii lakkoofsa hin qabne kan makiinaa fidee kottu The miracle piece of qulfii konkolaataan si eebbiseera I bless you. kaampaanii gurguddaan si eebbiseera Great companies. balbala hojii gurguddaan si eebbiseera mana haaraa lafa haaraa Of business. maasii bal'aadhaan si eebbiseera New house. si eebbiseera As I blessed you. kaampaaniidhaan si eebbiseera I blessed you. with eebba company. Abrahaam kan si akka Yaaqoobiin si eebbiseera 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 dhiiga Yesuusiin is done ta'eera congratulations congratulations hallelujah Enquan de salatu. Honor lora natural. basenda la bakaradia Honor natural. wow Siniftayra. Baga gammaddan. waan sirritti man Let me meen tell you alaala something. yoo Look at me. amantaniittu ta'e You believe. waggaa kana namni galata malee dhufu hin jiru No one will come back without thanksgiving and testimonies. amma qodaan iddoo taa'ee jira እቃ በየቦታው ተቀምጧል። isa dura garuu sagalee tokko sin dubbisa eewu kana manu ማን ነው የሚያምን? jiini kun jamee qaffaadha amma ji'a sagalaffaadha agee boqonnaa lama lakkoofsa 18 dubbisa dhagaa egaa guyyaa irraatii jalqabee gara fuula duraatti ji'ichi ji'a sagalaffaa ji'icha keessaa guyyaa 24ffaa guyyaa hundeen mana qulqullummaatti kaame kana garaatti qabadha sanyiin gombisaa keessan jiru yoo ta'e iyyuu mukti waynii mukti arbuu mukti ruumaanii fi mukti ejersaa ijaan godhanne yoo ta'e iyyuu anarraa jalqabee sinan eebbisaidha harraa jalqabee eebbi Abrahaam kan Isiyaaq kan Yaaqoob sirratti hojjeteera sirratti hojjeteera sirratti hojjeteera sirratti hojjeteera guyyaa kanaa kaasee liqeessi malee hin liqeeffatin sanyiin Abrahaam hin liqeessa malee hin liqeeffatu liqeessi maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoon liqeessi ajajeera thank you amma qodaa keessa buusaa As the Bible has said in Haggai chapter number 2 from verse 10, on the 24th day of the 9th month,
the second year of Darius. Simalem farfadu Makai kemale nadadu Ani simalem farfadu Makai kemale nadadu Gadu lubuko sanalole Jesus ko makanke dagakule harka lammanas bal'isaa deebii kadhata keessanii amantiin fudhadhaa. ለእጆቻችሁን ወደ ፊት ለፊት ዘርግታችሁ Eeyu kanaman ጸሎቶቻችሁን መልስ በእምነት ተቀበሉ። kan zayitii kana buqqis.